oduu teenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaaba Oromiyaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhatee loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ta'an du'aaf madoon adabuu hime. WBO'n tarkaanfii kana kan fudhatee loltoota raayyaa ittisa biyyaa mooraa isaan jiranitti cabsee itti seenuun akka ta'e himeeti jira. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin Itoophiyaatti dhaabbilee mootummaa ODT keessoo gaggeessan keessaa hojii isaanii sirnaan kan hojjetan dhaabbata muraasa qofaa jedhame. Biyyattiitti dhaabbileen gurguddaa mootummaa saamiinsa irratti bobba'anii jiru jedhameeti jira. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Pireezidaantiin Keeniyaa Dr. William Ruto gochi guyyaa kaleessaa raawwatame gantummaadha jedhan. Pireezidaantiin Keeniyaa William Samuel Ruto mormii kaleessaa ilaalchisee ibsa yoo laatan mormichi yakkamtootaan butameera jechuun himatan. Gama biraatiin magaalaa Naayiroobiitti ajjeechaa guyyaa kaleessaa raawwatame ilaalchisuun pireezidaantiin kun walga'ii guddaa Naayiroobiitti gaggeeffamuuf turerraa hafuuf murteessaniiru. Taatee Keeniyaa kana ilaalchisuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniirraa jalqabee haga Ameerikaatti ibsa isaan baasanis bal'inaan isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaaba Oromiyaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhatee loltoota raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan hedduu ta'an du'aaf madoon adabuu isaa hime. WBO'n kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee keessa socho'u bakkoota adda addaatti raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii guggubduu fudhachuu isaa ibseeti jira. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee bakkoota garagaraa keessatti dheengadda jechuun waxabajjii 24/2024 guyyaa sa'aatii 8 irraa eegaluun haga galgala sa'aatii 3tti waraanni bilisummaa Oromoo mooraa raayyaa ittisa biyyaatti seenuun loltoota raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoonni raayyaa ittisa biyyaa hedduu barbadaa'uu ibse. Magaalota akka Caffaa Roobii, Muluqqee, Qaraaruu fi Karra Kalootti WBO'n tarkaanfii fudhate kanaan loltoota raayyaa ittisa biyyaa yoo xiqqaatan lakkoofsaan 30 kan caalan akka ajjeese hime 50 kan ta'an ammoo madeessuutti dabaluun ibsa. Gama kaaniin meeshaalee waraanaa garagaraas raayyaa ittisa biyyaarraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin beeksiseera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa dugda daawwaatti waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ta'an booji'uu isaa ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa koonyaa Gujii lixaa Cibraan Gooroo dugdaa tarkaanfii laalee isaa loltoota raayyaa ittisa biyyaa irratti kaleessa jechuun waxabajjii 25/2024 aanaa dugda daawwaa ganda biyyoo qundhii iddoo addaa kuyyisuu golaa jedhamutti fudhate. Loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ta'an akka haleele himeeti jira. Waraana raayyaa ittisa biyyaa kanneen uummata nagaa saamuuf maqaa sakattaa WBO'tiin godina Gujii lixaatii fi Boorana irraa walitti qabamanii dhufan irratti tarkaanfii fudhanne kanaan poolisii godina Booranaa aanaa Elwaayyee irraa dhufe nama maqaan isaa Waaqoo Guyyoo Waaqoo jedhamu dabalatee loltoota hedduu du'aan adabnee jirraa jedha WBO'n. Gama kaaniin meeshaalee waraanaa hedduu ta'an loltoota raayyaa ittisa biyyaa kanarraa booji'uu ibse. Meeshaawwan kunneenis rasaasa PKM 1500, meeshaa AKM 2 akkasumas ammoo uffata waraanaa 86 WBO'n raayyaa ittisa biyyaarraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchinee jirraa jedhama. Duula waraanaa Irbuu Shinnigaa caamsaa 28 jalqabeen duula waraanaa hamaa gaggeessaa kan jiru WBO'n bakkoota hedduutti loltoota raayyaa ittisa biyyaa adabuu irratti argama. Haa ta'u malee ammoo duula waraanaa WBO'n gaggeessaa jiru kana ilaalchisuun gama mootummaa Itiyoophiyaatii wanti jedhamu hin jiru. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo duula waraanaa Irbuu Shinnigaa caamsaa 28 jalqabe kana haga ammaatti hin dhaabne. Duulli waraanaa kun ji'a tokko kan guute ta'us duulli kun yoom dhaabbata kan jedhu ammayyuu akka gaaffiitti rarra'ee hafeeti jira. Oduutti aanuun
Itoophiyaatti dhaabbilee mootummaa ODT keessoo gaggeessan keessa hojii isaanii sirnaan kan hojjetan muraasa qofaa jedhame. Itoophiyaatti dhaabbilee mootummaa guutummaatti hannarraa kan hafe hojiin isaan hojjechaa jiran hin jiru jedhameera. Dhaabbileen dhuunfaa hojjettoota isaaniitiif dhaabbilee mootummaa caalaa kaffaltii olaanaa kan kaffalan ta'uu fi ogeeyyiin dhaabbilee dhuunfaa irratti xiyyeeffachuu isaaniitiin ammoo ODT'n keessoo akka barbaachisummaa isaatti bu'a qabeessa akka hin taaneef sababa ta'uun eerameeti jira. Dhaabbilee ODT keessootiin caalmaa qaban keessaa tokko daandii qilleensa Itoophiyaa yoo ta'u kaan ammoo baankii daldala Itoophiyaati. Ammatti biyyattii keessatti damee ODT keessoo irratti hojiin guddaan akka eeggamus eerameeti jira. Qeeqni yeroo adda addaatti dhaabbilee irratti dhufu rakkoon hooggansa gaariitii fi rakkooleen biroo dhaabbaticha mudatan ogummaa ODT keessootiif gumaacha taasifamuu dhabuu irraa kan ka'eedhaas jedhameera. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti ammatti dhaabbileen mootummaa hojii isaanii sirnaan hojjechaa hin jiranii jedhamuun himatamaniiru. Oduu biraatiin naannoo Gambeellaatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 2 ajjeefamuun himame. Naannoo Gambeellaatti dilbata darbe waxabajjii 16 irraa eegalee walitti bu'iinsa guyyoota 2 itti fufeen lubbuun namoota 2 darbuu jiraattootaa fi ogeeyyiin fayyaa himaniiti jiru. Jiraataan magaalichaa tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti dilbata galgala naannoo sa'aatii 3 irraa kaasee sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa ture jedhan. Eenyummaa qaamolee walitti dhukaasaa turanii ifatti beekamuu baatus haala kana keessatti namoonni ajjeefamuu dubbatan. Hoogganaan hospitaala waliigala Gambeellaa Roon Gooney jeequmsa uumameen namoonni madaa'anii gara hospitaalichaa dhufan yaala argachaa jiraachuu himanii namni tokko ammoo lubbuun darbuu dubbatan. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Gambeellaa obbo Baagol Jook walitti bu'iinsichaan namoonni 2 du'uu fi namoonni 4 madaa'uu sagalee Ameerikaa kanatti himaniiti jiru. Gambeellaatti irra deddeebi'iin haleellaa raawwatamuun namoonni yoo du'an bal'inaan dhaga'ama. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin gochi arra raawwatame gocha gantummaatii jedhan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto mormii kaleessaa ilaalchisuun ibsa yoo laatan mormichi yakkamtootaan butameera jechuun himatan. Warra nageenya biyyaalessaatti yaaddoo ta'an tasgabbeessuuf humna biyyattiin qabdu guutummaan guututti hojiitti bobbaafameera jechuun haasa'u daqiiqaa muraasaaf taasisaniin aarii guddaan dubbatan. Ruutoon dargaggoonni dhimma daballii gibiraa ilaalchisee adda durummaan gaaffii dhiyeessuu isaanii galateeffatanii garuu karaa heera qabeessaan qofa gaggeeffamuu qabaa jechuun dubbatan. Dhimmi mariin furamuu qabu kun namoota balaafamoodhaan butameera kan jedhan pirezidaantiin Keeniyaa kun ammoo Keeniyaadhaaf waan gaddisiisaadha jechuun dubbatan. Mormii diddaa gibiraa kaleessa Keeniyaa ture yoo xiqqaate namoonni 10 ol ajjeefamuu isaanii Amnesty International ibsa baaseen beeksiseera. Pirezidaanti Ruutoon haasawa kaleessa State House irraa godhaniin mormii kana warri badii hojjetan dhoksaan seenaniiru kan jedhan yoo ta'u gareen yakkaa gurmaa'ee mormii kana butateera jechuunis ibsan. Kanaaf ammoo nageenya biyyattii warra booreessan dura dhaabbachuuf humni jiru guutummaatti bobba'eera jechuunis dubbatan. Mormii guyyaa kaleessa mancaatii qabeenyaatii fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo dhaqqabsiisee fi lubbuu namaa balleesse kana dhaabsisuuf humni waraanaa poolisii gargaaruudhaaf jecha bobba'uunis gabaafameera. Humni waraanaa biyyattii raayyaan ittisa biyyaa Keeniyaa guutummaatti biyyattii keessatti bobba'uun mormii gaggeeffamaa jiru akka dhaabsisuuf ajajamaniiti jiru. Haa ta'u malee mootummaan biyyattii raayyaa ittisa biyyaa dargaggoota hiriira ba'an irratti bobbaasuun falmii biraa kaaseeti jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto ibsa baasanii sa'aa muraasa booda gama isaaniitiin ibsa kan laatan pirezidaantiin duraanii Uhuru Keeniyaattaa itti gaafatamummaadhaan mootummaan biyyattii uummata biyyattii dhaggeeffachuu qabaa jechuun dubbatan. Pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaan gaggeessitoonni biyyaa tasgabbaa'anii uummata akka dhaggeeffataniif waamicha dhiyeessan. Uhuru Keeniyaattaan ibsa baasaniin gaggeessitoonni hundinuu uummataan akka filatamaniin isin yaadachiisuu barbaada erga jedhanii booda hiriira mormii cimaa biyyattii keessatti gaggeeffame ilaalchisee gaggeessitoonni gaaffii uummataa dhaggeeffachuutu irra jiraataa jedhan. Uummata dhaggeeffachuun filannoo osoo hin taane dirqama heera keenyaan kennamee fi bu'uura falaasamaa fi dimokiraasii Keeniyaatii jedhan
Uhuru Kenyaattaan. Gaggeessitoonni biyyattii achii gadi ummatatti haasa'uu osoo hin taane ummata wajjin haasa'anii marii gochuu qabuun dhaamsa Uhuru Kenyaattaa ture. Hiriira wixinee gibiraa mormuuf guyyaa kaleessaa biyyattii keessatti gaggeeffame lubbuun namoota 10 darbuu isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Hiriira guyyaa kaleessaa Keeniyaa turee fi lubbuu namaa galaafate kana ilaalchisuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen hiriirri kun karaa nagaatiin akka gaggeeffamuuf poolisiin biyyattii akka of qusatuuf waamicha dhiyeesse. Haasaa pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto kaleessa galgala taasisaniin yeroo muraasa dursee barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres Keeniyaa keessatti poolisii fi humnoonni nageenya akka of qusatan gaafachuun mormitoonni mormii taasisanis karaa nagaatiin akka ta'uuf gaafataniiti jiru. Oduudhuma wal fakkaatuu fi ganama kana ba'een pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto konfiraansii hoggansa nageenyaa addunyaa torbee kana Naayiroobiitti beellamame irratti akka hin hirmaanne ibsan. Akkuma jalqaba jenne seenaa Keeniyaa waggaa 60 takkaa keessatti lubbuun namoota 10 sababa hiriiraatiin yoo darbu guyyaan kaleessaa isa jalqabaati. Ammatti biyyoota Afrikaa keessumaa baha Afrikaa jedhaman kana keessa biyyi dimokiraasiin keessatti argamtu Keeniyaa qofa. Keeniyaadhaaf nagaa, Itoophiyaafis nagaa hawwaa ammaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii qabaadha.